Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee afaan Ingiliffaatti kan barannu waa'ee kaan yookaan waa'ee dandeettii agarsiisuu kan jedhudha jechuudha. Kaan fakkeenyaaf nan danda'aa wanta tokko gaafachuudhaaf isaan hin danda'anii kaan zayii maal wantoota akkanaa wal qabatan barannaa jechuudha. Warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Warroonni haarawaa hin taane immoo viidiyoo hedduu hojjetamee ni beektu. Gara viidiyoo 400 olii chaanaalii keenya keessa seentanii ilaaluu ni dandeessanii. Kanaaf irraa fayyadamaa namoota biroofis sheer godhaa jechuudha. Yaada keessanillee koomentiidhaan nu barreessaa. Akkasumas ammoo jalqabarraa barachuu warroonni barbaadan ammoo bilbilaan nu dubbisaa isin barsiisna jalqabarraa kaasnee jechuudha. Karaa teelegiraamaatiin, iimoo, waatsaappii, zuumis ta'uu danda'a, googil miitiis ta'uu danda'a. Kana hundaaniyyuu barachuu dandeessan kan isinitti toluun sa'a isiniif mijatutti jechuudha kophaa keessan. Okay, amma maalidhaa? Tokkoffaan maal jettii? Kaan kan jettu maal ibsa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kaan jechuun yeroo baay'ee dandeettii keenya ibsuu dandeenya. Kaan kan jedhu kana fayyadamnee jechuudha. Har'a isaan wal qabsiisnetti ilaallallee waan ta'eef jechuudha. Kaan yoon jedhe amma nan danda'aa? Kaan nan danda'aa? Fakkeenya ni ilaalla. Hundaafuu fakkeenya isaan ilaallaa. Garuu ammaaf kaan nan danda'aa? Yookaan ammoo afaan Amaariffaatiin ishalaalla'u kan jedhu san bakka bu'aa jechuudha. Kaan nan danda'aa? Kan jedhu. Okay. Kan itti aanu immoo maal jettii? Kaaniyyuu ni dandeessaa. Nama biraa immoo ni dandeessaa jettanii gaafachuu barbaaddan kaaniyyuu fakkeenyaaf kaaniyyuu give me your pen qalama keenyaa kennuu dandeessaa? Wanta akkasii kaaniyyuu ni dandeessaa yookaan ni dandeessu. Yuu kana yeroo baay'ee nama tokkoofis nama baay'eedhaafis ni fayyadamnaa miti. Kanaafiyyuu akkaataa galumsa taate irratti jechuudha. Kaaniyyuu yoon jedhe ni dandeessaa yookaan ni dandeessu kan jedhu bakka bu'aa waan ta'eef jechuudha. Okay. Kan itti aanu immoo kaan zayi jedha. Kaan zayi ni danda'u amma immoo isaan jechuudha. Zayi jechuun isaan jechuudha miti. Kaan zayi ni danda'u. Eenyufaanti isaan ni danda'u. Kaan zayi kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. Ni danda'u jenna. Kan biraa immoo isheen ni dandeessi jechuu barbaadan. Kaan shii amma asirratti argiti piroonaawunii kaanidha garuu hunda biraayyuu piroonaawunii yookaan ammoo maqaawwan jijjiirree ilaalaa jirraa jechuudha. Kaan shii ni dandeessi? Kaan shii ni dandeessi? Jedhaa jechuudha. Okay. Inni biraa immoo inni hoo ni danda'a jechuu barbaadan. Ni danda'a? Eenyu inni? Inni ni danda'a? Kaan hii? Amma kana yaaduma keessan haasuma keessan ni makadhaatoo sirriitti of barsiisaa deema. Yaaduma keessan keessatti yoo haasoftan keessatti makachaa jechuudha. Okay. Fakkeenya ni ilaallu. Fakkeenyi tokkoffaan kaan jedha. Can I have a glass of water jedha. Can I have a glass of water? Bishaan argachuu nan danda'a? Bishaan burcuqqoo tokko wayii argachuu nan danda'a akka jechuuti miti. Yoo daariktoonti jenna. Bishaan argachuu nan danda'a? Can I have a glass of water jedha. Can I have a glass of water? Can I yoo jenna argachuu amma nan danda'a kan jedhus. Have jechuun argachuudha miti. Can I have a glass of water? Bishaan burcuqqoodhaan argachuu nan danda'a yookaan bishaan argachuu nan danda'aa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyi lammaffaan ammoo can I sit here? Can I sit here? As taa'uu nan danda'a? Can I sit here? As taa'uu nan danda'a? Can I sit here? As taa'uu nan danda'a? Here jechuun as jennee turree yeroo darbee viidiyoo darbe irratti jechuudha. Can I sit here? As taa'uu nan danda'a? Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Inni biraa immoo can you help me with this box? jedhe. Can you dhaan fayyadamne immoo can you ni dandeessaa kan jedhuun. Can you help me with this box? Can you help me with this box? Saanduqa kana na gargaaruu dandeessaa? Saanduqa kana na gargaaruu dandeessaa? Kana na gargaaruu dandeessaa? Can you help me yoon jedhe na gargaaruu dandeessaa? Amma isinillee iddoo garaagaraatiitti help me hanga jennu more polite gochuudhaaf illee can you help me na gargaaruu dandeessaa? Kan jedhuun wal qabsiisnee akkasitti haasa'uu dandeenyaa jechuudha. Can you help me with this box? Saanduqa kana na gargaaruu dandeessaa? Kan jedhuun jechuudha. Okay. Kan itti aanu immoo
Can you speak more slowly? Nama sirriitti isinitti dafee haasa'aa jiruun immoo xinnoo suuta haasa'uu dandeessaa? Can you speak more slowly? Slowly jechuun suuta jechuudha. Suuta jettee jechuudha. Speak jechuun haasa'uudha. Can yoo jenne ni dandeessaa jechuudha miti. Can you speak more slowly? Xinnoo suuta haasa'uu dandeessaa? Xinnoo suuta haasa'uu dandeessaa jettanii jechuudha. Inni biraa immoo can they'dhaan fayyadamneetu immoo amma can they kan jedhuun immoo can they come to the party? Can they come to the party? Isaan affeerraa dhufuu danda'u? Party jechuun affeerraawwan pirogiraamii wayitii miti. Can they come to the party? Isaan affeerraa dhufuu danda'u? Isaan affeerraa dhufuu danda'u? Can they come to the party? Can they danda'u? Come to the party dhufuu danda'u kan jedhu jechuudha. So kan itti aantu immoo kaanuma they kanaan can they play the piano? Can they play the piano? Isaan piyaanoo taphachuu danda'u kan jedhudha laama asirratti. Can they play the piano? Can they play the piano? Isaan piyaanoo taphachuu danda'u jedha. Warroonni onlaayiniidhaan direct dubbisarraa kaatanii too barachuu barbaadan inni dubbisaa lakkoofsa bilbilaa keenyanii isin barsiisna karaa telegiraamaatiin karaa iimootiin jechuudha. Kophaa keessanis ta'uu danda'a. Giruuppiidhaanis bifa shaakalliitiin bifa akkanaatiin osoo hin taane waluma laayiviidha kan barannu waan ta'eef jechuudha. Okay. Inni itti aanu immoo can he inni ni danda'a kan jedhu. Can he drive a car? Can he drive a car? Inni konkolaataa oofuu danda'a? Inni konkolaataa oofuu danda'a? Can he drive a car? Inni konkolaataa oofuu danda'a jedhaa jechuudha. Kan itti aanu immoo can he swim? Can he swim? Inni daakii danda'a? Can he swim? Inni daakii danda'a? Kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. Can he swim yoo jedhu inni daakii danda'a. Swim jechuun daakuudhaa mitiire? Okay. Inni itti aanu immoo can she kan jedhuun fakkeenya fudhanneetoo baran. Can she cook Italian food? Can she cook Italian food? Nyaata xaaliyaanii bilcheessuu dandeessi? Italian food yoo jedhu nyaata xaaliyaanii jechuudha. Can she cook Italian food? Nyaata xaaliyaanii bilcheessuu dandeessi? Can she cook Italian food? Nyaata xaaliyaanii bilcheessuu dandeessi? Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Amma ilaala. Inni biraa immoo can she kanaan kan barannu kan biraa. Can she understand Spanish? Can she understand Spanish? Ispaaniffa hubachuu dandeessi yookaan wanta afaan Ispaanishiitiin haasa'amu dhaga'uu dandeessi kan jedhudha jechuudha amma asirratti. Afaan Ispaanish hubachuu dandeessi. Can she understand Spanish? Can she understand Spanish? Kan jedhudha jechuudha. Egaa kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni haarawaa taatan subscribe godhaa. Mallattoo bilbilaa tuquudhaan oolji kan jedhu irra godhachuudhaan yeroo hundaa viidiyoon gadhiisnu isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Koomentii illee nuuf barreessaa yaada qabdan nuuf barreessaa asiinillee akkasumas ammoo telegiraamaan illee guruuppiitti isin daballaa nu dubbisuu dandeessanii warroonni kophaa barachuu barbaaddanis barachuu dandeessan. Akkasitti waliin deemuu dandeenyaa jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Baay'ee isin jaalanna.